amantiiti irratti amantaan itti amanne Yesuusis amantaan fudhatan Nabi Muhammadis amannee fudhanne jarri kun nullee bifaanillee nun fakkaatan sabaanillee saba keenyaa miti kanaaf kabajaadhaan wal jiraannee ijoolleen islaamas kabajaan jiraachuu garee shahaadaa uffattee teessan arrabsitu hin jirti garee wangeelaa uffattee nu arrabsitu komaatamaa jira diqaala ahayyaa naan jettus ni jirti an kiristaanaa fi garee shahaadaan arrabsen garee wangeelaa arrabsen jedhu nama saniin arrabse malee waligalee awwaleen yoo arrabse kiristaanaan arrabsen jedhu awwaluma musammaan arrabse malee maatii musammaatii miti kana walii beekoo wallaalee jiran keessan dhiira taanee asirra jiraachaa sanuu abboota amartii namni nu jala haa deemu gartee dhuga barsiifnaa fakkeenya rool moodel namaa taana jennaa halkanii guyyaa Nabi Muhammad arrabsuudhaan Yesuus arrabsuudhaan abadan nam tokko karaa takka fiduu hin dandeessu abadan lubbuu takka gartee gara gooftaa gara waaqayyo gara Allah fiduu hin dandeessu wal barsiisu isa kamtu dhugaa isa kamtu dharaa jedheetuma karaayaan jedhu wal barsiisu naa ta'u yoo narra islaamummaa keessaa deeme kiristaanummaa dhaqe bakka duwwaatiin guute jechuudha no yoon islaamummaa keessaa bee islaamummaan irrisee jechuudha no fayyaan qabnu jirana maa maraattan waligalee bifa kabajaatiin waliin jiraachuu maa dadhabe namni mee haa jijjiiramu yeroo godhanii anis waa rukkute atis waa rukkute maal fiddee maal fidde anaa kana bifa nan jijjiirtu beekumsa naan jijjiirtu idimee xiyyanarraan irreeftu namni arrabseef maana halkanii guyyaa suuraa kiyya caffaraa ole takkaa nama ani suuraa kiyya caffarte jedheeni hin komadhu maali ani suuraa miti ka yoo gaggara galchee ta gamana galgalchuufin argaaf gamas gara galchuufin argaafi ani khaysaa guyyaati guyyaa gaarii siniif haa ta'u guyyaa jimmataati jiruu bareedduu jiraadha amantaa keessan barsiifadha keenyaa sin barsiif yoo nuti isin hin taane nu biran dhufin agaree shaadaa yoo naan taane isin biran dhufu nagaa barbaaddanii jiraadha achitti naan barsiisa yoo gaafachuu feete koottu yoo gaafachuu fedhe dhufeensi gaafadha yookaan si jalatti hin dhiyaadhu yookaan jalatti hin dhiyaatin allaqe block no godhi that's it dhumege that's it we done akkasii waliin jiraachuu amata meeqa umarrabsaaluun eesh faayidaa waligalee kanuma yoo sagantaa haasawni kana achi dheerate gara biraatitti deema hunda keessanuu afaan kana kan dubbannu yeroo gaarii qabaadhaa walii kaffaaminii akka obboleessa tokkotti kaffaantesii boo arguun barbaadu obsa nagaan jiraadhotis addisuu amantiitti amantaa dhalatti fakkaata mubaarak enu qees ba abdallaanis inshaallah sorry otoo Abu Muaz hin bayini otoo Mubaarak hin bayin galateeffachuun barbaadine waan biraa hin dubbadhu maybe waajjira jira baay'ee haasa'uu danda'u nagaan sifaata wal barumsa gaarii dubbii baay'ee gaggaarii dubbattanii Abu Muaz galatoomi baay'ee ulfaadhu akkasuma Mubaarak illee amantiin kan dhuunfaati oromummaan kan walii keenyaati kanaaf dhimmi goolii nama tokko dhimmi dubbii nama tokko namoota lamaa walii gan duraasuu akka hin qabne dubbii Abu Muaz dubbate jabeessee bahuufin awwalee gara nuu ta'etti dubbii lubbuu keenyaati achis haa ta'u asis haa ta'u keessumaatii eessatti baatu keessa abdata jarri xumuranii ba'an oofan yaani ganaan isinitti madda eessatti baatu na atau na Abu Muaz galateeffachuu maafan ariifatanii waan baanifan dafee maayikii kaafadhee keessuma wal dhaggeeffachaa wal hubachaa deemuun nama guddummaa argisiisaa wal keessa ejjechuun gaarii miti yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti wal keessa ejjechuutu baay'ata bargitanii dhiiseera online kana baay'ee isaas garuu amma ta'e immoo yeroo namni sabiriidhaan qalbiidhaan akkasitti dubbatu immoo keessumaa iddootti wal kabajuu qabnu yerootti wal galateeffachuu qabnu qabaachuuti qabna kanaaf ulfaadhaan jedhaa yaada mubeen kaases already mubeen nama guddaadha yoo inni beekudhaa baatellee kallattii miidiyaa adda addaatti nan beekaanii seenaa qabeessa dubbii safuu qabu keessatti namoota otoo amantiin gargar hin qoodin gargar hin cirin namoota nama kabaju nama guddaadha guddaa galatoomi ulfaadhu jarraa fi jechuun barbaada akkuma ka'e dhugaa dubbachuudhaaf an tarii namoota antinimit ani wasiilan koo adaadan koo musliimadha bashaashatti guddatanii namoota gurguddaa sadarkaa ministeeraa jiran qabna maatiidha wal keessa jirra nuti kanaaf yeroo akkas jennu namni amantaa isaa keessatti ofii isaatiif gahee ofiisaa murtoo ofiisaa fudhataa
lafa ofii isaatii waaqayyo na gargaara jedhee lafa itti amanuu qabutti amana. Kanaaf ani akkasitti fudhachuun gaariidha. Keessumaatii garuu waan daangaa darbee waan sararra cehe wal eeggachuu qabna. Akkuma obboleessi koo Abu Muwaaz kaasee wal kabanyee gara amantii barbaanne haa jiraannu. Lafa keessaa baanes lafa dhagnes kabajuun gaariidha. Lafti keessaa baanes nama jira, lafa dhagnus nama jira. Keessumaa immoo afaan tokko dubbannaa, aadaa tokko qabnaa. Sana keessatti baay'ee wal tiksuun gaariidha jechuu barbaadanii naa ulfaadhaa. Eebbifamaa kun namummaa argisiisa kun dhugaa dubbachuudhaaf namummaa argisiisa. Ijarraanuu afaa walaa eeggannu lafa wal gorsuu qabnutti walaa gorsinu. Amantii immoo namni qarshiidhaan waliin bitu kennaa godhee waliin kennu dhimma lubbuuti waan ta'eef isinin jechuu barbaadanii ulfaadhaa isin galateeffachuu maafanii Abu Muwaaz wal barnoota gaarii asumaan fala'uunaa deebisi yeroo dheertuuf waluma yaannaa baay'ee galatoomii kabajaan dhugaa umrii dheeraadhaa wal argullee baannu seenaa keessanii fi wantoota isin barsiiftanis kabajaadhaan waluma arginaa bara namni asirratti ustaadummaas namni islaama ta'een irraa fuudhuus hin jira atis gartee paastara taatus qees taatu namni walirraa fuudhu jechuun namni waan hedduu sooshaal miidiyaan kun akka raayyaan jedhetti iddoo bosonaati leencaa keessa jira adurree jira bineensota du'antu keessa jira wantoota si rukutuu fi baay'ee jira kan si abaaru kan si eebbisu sooshaal miidiyaan akkana taati. Ani islaamummaa keessa taa'ee qeensi islaamummaatti na afeera innis achi taa'ee na afeera yoo gara islaamummaa dhufe naan gammada waan inni na dabalu akka dhuunfaatitti hin jiru. Birriidhaan gara amanteedhaa yookaan fidan wal fiduun jiraatu taate sila birrii nama hundaaf doolaar ergee naan fida birriidhaan namni dhufu jara keenya yoo namni gamas deema birriif deema jedhee ani namanu namni haa jedhu malee dhugaa rabbii jarana sooshaal miidiyaa irratti wal miidhu jira uummanni biyya lafaarra nagaan jiraachuu jira keessa hawaasuma keessa waliin jiraata ollaan musliima gariin maatiin oromoon tun gariin kiristaana gariin pheenxee gariin ortodoksii maatiin tun akka bayyaanatu gartee kollekti akkana wal keessa miksii wal keessa makamtee jirti. Gariin abbaan isaa ortodoksii gariin abbaan haati isaa musliima akkanatti jira. Waliigallee arrabsoodhaan nama takka waa takka godhan irraa hamaan silaa biyya lafaa kanarratti kan hamaa jedhamee kan ilma namaa jallisu seexaana. Seexaanni nuun jira hin ajjeefne waaqayyoonu jira biyyuma lafaa kana jira. Karaa dhugaa baga jiraatte yeroo garii karaanis waluma buuna gartee maatii isaan tokko isaan arrabsu amantii wal jala arrabsu maletti bar sooshaal miidiyaan kan nuuf haari'a malee faranjiin dibeetii godhuun arran jalqabne bara Yesuus Kiristoosis in mormituun gareen fi baanuma jirti bara Nabi Muhammadis bara Abrahaamis waliigalee Yesuusii fi seexaana jidduu waan ture hin beektan jara keenya deem waaqayyumaaf sagadi jedhee malee billaan hin ajjeefne maaf narratti duultuu siin afeeraa akkana jedha yoo na gaafatte Nabi Muhammad dhugumaan ergamaa rabbiiti yoo naan jette hin arrabsine dhugumaan Yesuus kun gooftaadha yoo siin jedhe hin arrabsine dhugumaan kiristaan islaamummaan tun amantii isa bara baraatan dhugaatii yoo naan jette nan arrabsine na gaafatte but faranjiin akka jettu is not what to say jan is how to say waan jettu saniin akkaataa itti jettu beeka namni tokko bishaan naa kanne boo siin jedhu fi bannaat waalistili maaree jedhu san bishaan naa kanne can you give me please yoo jedhe wal adda wal mormuun faranjiin dibeetii siyaasaa jidduu warra amantoota qabu hin qabne jidduu dibeetii numa godha jiran nuuf haarawaa taatee wal arrabsu walitti bu'uun kun hin barbaachisu. Yoo sababa kiyyaan anaafeetiin akkana deemne waa garee wahii uumna jechuudha jibba uumaa jirra jaalala labsutti hin jirru wal arrabsu jirra awwaleesiifis gahe anaafis gahe gartee walirratti duuluun garee nuti Oromoodha yoo akkam taane saba Oromooti afaan tokko qabna koottaa wal barsiifnu kana isiniin jedhaa gartee namni faranjiin biyyaan jiru kan kiristaanii Oromoos kun faranjii Minisootaa kana guutu waldaa dhaqa gizee ijoolleen waa qabdu pikni qabdu waliin dhayna charchii faa nama afeeranii dhaqanii jechuun achitti namni walumaan haasa'ee gaafii wal gaafate masjiida dhufu jara keenya akkaataa namni sagaduu laala dhufe wal afeera invite wal godhu mana ofiitti namni invite wal godha yoo naa fi qeesii manatti wal argine warra kunna mana isaa dhaqee nyaadha naan dhuga waan amantiin tiyyarraa na dhoowwisu irraa dhaabban amantii kootiin na dhorkee qeesii gartee abdataa jedhan innis akkasumatti amantaa kootitu naaf hin nayyamne jedhee akkanuma seera bulmaataa qabame namni hundi mootummaan seera qaba abbootiin amantii waldaan masjiidnis qabaa miti tiktookiinuu seeraa feera qabdi maaf daangaa irratti harkaafan maa arrabsoon nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedhu eessa geessite akka waan ofii jaalattu obboleessa keetiin jaaladhu Nabi Muhammadis jedhu eessa geessine namummaa hin qabu bineensinuu bakka gartee horiin sangaan tokkotti du'e jedhee achi booya lafeefsa lafeerratti anaaf etan kas walii godhutu hin jiru jara keenya.
saba keenya wal jaalannaan kanumaan isin jedha halkan obboroodha na biraa jiruu bareedduu jiraadha amantaa kee keessa taa'i yoo siif ta'e koottu atiis yoo siif ta'e kun akka addisuun dhufee deemeeti islaamummaa rawaanni irreessa takka hin jiru kaleessaa islaamummaatti afeeruu ture yoo niin deebi'es deebisuma ka deebi'es deebi haa deemu bakka takka ta'an isin jedha obsaadhaanis warra kutuu turre eenyuun warra kutuu turre kan biraa hingaa mubaarakii isin beeka hunda keessan wal beena biyya lafaa kanatti osoo wal bira dhufne jiran akkam wal godhuu deemne wal nyaanna wal ajjeefna wal rukunna wal dirra no kotta walaa gaafannu waliin falmi bareedduu haa goonu waliigallee isan beeyne keenya wallaalaa keenya haa barsiifnu kiristaana keessa taa'ee ka wangeela waa Yesuus hin beeyne jira islaama keessa taa'ee ka quraana hin beeyne jira warri waa beeku kun yoo wal arrabsine joolleen jala cubbuu meeqa galuu jirti sababa kiyyaa fi keetiin gartee ummata kun hin barbaachisu ani kanaan isin jedha isin jaaladha amantaa kun kabajaa keessan isinii kabajaa osoonii fi gartee muka kanalla gartee waaqeessite muka kana waa amantaa kooti jettee sii kabajee lakkii mukni kun ilkaan ittiin rigadhu hayyee anis naan kabajee jabeeffadha akkasii waliin haa jiraatu dhoorkaa barsiisaa keessan dhoorkaa barsiisaa keenyaa dhoorkinu hin beeytan eenyuun jedhu amantaa keessa taa'ee barsiisaa paastara ta'e ustaada ta'e as keessaa waa rukutachi rukut yoo isin keessan hin qabne keenya akkamii qabna gartee wal qabuu danda'u nama asirra jiru kana hunda waldaan gadi hin ergine bar ofiif dhufee bar ay qeessi isaa ofiif dhufe anis tiktookii ofiif hin barne dhufe masjiini na ergee deem tiktookii irra taa'ee ijeen jiru beeytu ofii dhuftanii ofuma waan feetan daleeydanii kiristaana bakka buunaa miti yeroo garii joollee waa hin beeyneetu dhuftee nu biratti amantii sirraan beeytu maal goona dhuftee nu gaafatti hin gaafana nutis amantii sii baxaabbatti teenyaas achi dhuftee waa baxaabbatti wallaalaa firraa reebaa beekaa hojjaasoo hin jenneen dhiisee firraan garte sani kanama isin jira isin jaalladha guyyaa gaarii ganama gaarii isiniif haa taatu jabaadha tika rabbii keessa naa jiraadha akkasii addisu atis baga deemtee nagaan jiraadhu nun tuqin kabaja obboleessa keetii fayyaa obboleessa keetii irratti hawaasa kee kan muslimaa kan keessa jiraatu bar goobanaa daaceetu oromoodha jennee maraata anaas dabalatee oromoon tun miiliyoona akkana anaas itti lakkooytanii bar kiristaanaas islaamas itti lakkooynee miti waaqeffataa isa amantiin qabnes oromoon biliyoona kana jennee lakkoofsa siitu waaqayyoo beekaa eenyuun lakkaa'e miti so kana walitti dabalannee nuti oromoo waliin jechaa jirra foon tokko abbaa tokko ilma namaa addamirraa dhufnee takkitana beeka akkasii lallabadha amantii teessan hin dhiisina uumama hunda lallabaa anis isinin lallabuu hin dhiisu isinis hin dhiiftan abbaan fadhe kan ta'eef laphee isaatiin haa fudhatu yoon fadhe kiristaanaan ta'a yoon fadhe pheenxee ortodoksii waaqeffataa kan hin fadheen ta'a namni nama galchuun jiru isin irratti hin dheeressu abdataa baga jiraattee nama kabajamii kanumaan isin jedha waliin haasaa walii isin jiraatas gabbaa'ii nama rukutinaa kanumaan isin jedha nagayannaa jiraadha dhiifama halkan inatti taate galatoomina galchuuf awwale galatooma abumaas okay nagaan jiraadha amma xiqqoo as gabbaa'eedha yoo dandeessan warri kaan deemaa kun dhimma kiristaanotaati silaa miidiyaa irratti naasa'amu miidiyaa irratti waan natti ka'anii fi dirqamuman miidiyaa irratti isinitti madha obboloota koo karaan dhugaa ragaadhaaf hangalfadhe mana isaatti waan ta'eef qeessa abdataa mubaarik addisuu barsiisaa obsaa ayyaantuu naa galchaa mooditaroonni Profeet Ahmad baga nagaan dhuftanii ilaan saba koo ani Yesuusii wajjin jiraachuudhaaf namni natti himee miti Yesuusin biraa deemuudha namni na ari'atee miti garuu akka maletti mataa na rukutanii miira keessa na galchanii ka'anii yeroo duraatiif miidiyaa irratti na boosisanii dubbii kana naa dhagaa an akkuma nama kamiittuu duraanii garee wangeelaatii wajjin loogocha kaadhee socho'ee hojjetaan ture garuu adeemsi keenya waa'ee Allaa waa'ee Nabi Muhammad waa'ee Quraanaa qofa taanaan nuu galuu dinnaan afurra keenya sajjeesee jilba keenyas nu dadhabsiisnaan nama tokkotuun tuqinan keessaa ba'e qeessa abdata gaafan keessaa ba'u angaree kamiinuu keessan jiru angaree Yesuusii qofa jedheen keessaa ba'e nama tokko hin xunne nama tokko sin arrabsin eegan keessaa ba'e qofaatti jiraachuu jalqabee booda
Gaaffii tokko tokkoon ijoolleen na xoxoquu jammarraan egaa namni muraasni na jala jiran baruu qabaatan jedheetan arrabni gaarii miti. Yoo barsiisuu barbaadan wangeela barsiisaa. Amma nu lubbuu haaraa barbaadaa jirra. Lubbuun haaraa amantoota keessan barbaadamu musliimoota yookiin amantaa biraa keessa barbaadama. Noo waaqa jaraa maal jalaa ergamaa jaraa isa jarritti amana nu arrabsine miira keessa galchaa jirra. Eega miira keessa galee namni maaliyyuu naman dhaga'u. Oo nyaadhu jennaan nuun nyaatu namni aare. Nama aariidhaan macheessine ijoon jessaa jirra. Jaalalaan qabaatti lallabadhaa yoo siniin taane immoo anammoo wallaaluma kootitti karaa jaalalaatiin an deema. Qophaa kootti mana koo paastaroota qeessota namoota gurguddaa galcheen lallabsiifadha. Inni keessanii kun naa ta'an jiru jedheen deema. Utuma teenyu ofumaa walitti ka'anii barsiisonni miidiyaa irraa barsiisaa jennaa malee waldaan hin jiru, sartifikeetiin tokko hin jiru, paastariin tokko jara keessa hin jiru, tajaajilaan gaariin tokko jara keessa hin jiru. Afaanuma Oromoo beekuudhaan macaafuma beekuudhaan dubbisuu danda'uudhaan miidiyaattas yaa'anii mataan uffata jiru. Gareen lammaffaan dhufe keessa abdata. Amma immoo gareen lammaffaan loogoo mataasaa hojjetatee utuu inni duraayyuu utuu gannu hin bu'in gareen lammaffaan dhufe. Garee lammaffaa kana keessatti an dhaqee an garee kanas miti. Garee Yesuusis garee isa kanas miti. Akka gareetti gareen yoo jiraate an garee Yesuusi. An garee wangeelaa singal. Gareen deeggaru wangeela qophaasatti nan deeggaru. Mana keessanis lammaffaa hin dhufu. Garuu adaraa keessan adeemsuma gaarii deemaa jedheetan seene wanti sin asitti naa beekuu qabdanu hawwii jireenyaa jechuun tu'oo garee wangeelaa jechuudha. Seenee naasa'uu danda'a waajiin. Luban dhaga'u paastariin dhaga'u waajiin amma hawwii dhaga'u. Hawwiin immoo nama kiristaanummaa irratti saatii kanatti dogongora guddaa hojjettee qalbiin jijjiirran. Nama tiriinitiin fudhadhuu jette keessa abdata walii galatti miidiyaa irra jira. Hawwaa beekee isinitti maan jiru. Ammuma lubbuu haaraa kootti waan an beekurraan isinitti maa jira malee. Nama sadan tokkummaa Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluun jedhu an nama jedhe ifaaf bilisatti. Nama akkanaatu amma mana karaatti isa waa'in garee kanaa saamaa jiru kunoo mana isaati gaafachuu dandeessu. Garee wangeelaa utaatiin dhufin jira garee wangeelaa ateenyuun ni minaaminaan jechuu barbaadde keessa abdata. Jarroo wangeelaaf hojjetaa jiru mee amantoonni obboloonni koo abbootiin koo yoon dogongora qabaadhe na gorsa. Ammuma arraatti kiristaanummaa keessatti keessa abdata. Dhiibbaadhuma maaliin geessise? Maaluma nama miidhame maaluma waanuma aman jechuun annama wallaalaadha nama hundaa gadiitti keessa abdata. Garuu wanta baruu barbaadu inni tokkittiin waanuma amantoota mufachiisu. Anatu beekaadha anatu nama jabaadhaan jedhe moo nama narrabse moo kabaja qeesii tokkoon xiqqeesse moo kabaja paastarii tokkoon xiqqeesse moo maaluma godhee jennaan yoo waajiin namatti hin kaafne immoo namatti hin kaatu baay'ee hawwii jireenya waajiidhaan wal kabajinaa fi lafiitii walitti hin baanu ijoollee shamarranii na arrabsiise. Isuma natti ergi hawwiis dura bu'anii kunoo mana karaati keessa abdata gaafadha. Waajiidhaaf joon gabbu'anii achumanniitiin narra buute utaalte. Sila nagaa ta'anii haasaa jiran. Akka waan keessaan barreessanii natti gadhiisanii utaalanii jarri lamaa wal faana gastii irraa bu'anii achumaan utaalte narra buute. Maal amma kana hundaan anuu mana Yesuus hin dhufe malee mana keessan hin dhufne. Anoo Yesuustu na jiraachisaa jira malee namni na jiraachisaa jiru hin jiru. Maalis hin goonaan amma kana disrespect anoo sin waa meeqa argaa isa ifaan ifatti namni arraffamu ijaan argaa kabajaaf jaalala obbolummaa wayyaadhaaf beekaa isin qusataa isinitti dubbachuu dhiibna ijaan isin ilaalaa jirra. Amma kana nu kaleessa namni sadan tokkummaatti namanne anattas darbee yeroo akkana naan jedhu
waa'ee kootii miti. Gareen lama ta'eera yaa luboota, yaa qeessota, yaa warra wangeelaa quuqamtan, yaa warra garaa duwwaa dhugaa wangeelaatti gatii kaffalaa turtanu yeroo wangeelatti amma kana qoosamu namuma sodaattanii as baatanii dubbachuu dadhabdani moo waan ittiin afaan isin qabantu jira tokko keessa abdata isin dabalateeti gaaffiin kun. Innaa lammaffaa wangeela tokko itti lallabuudha amma sadarkaa maqaan itti ba'utti hawaasicha waan kabajuuf ummata baay'ee kana irratti maqaan dha'u maqaa baafatanii guruuppii lama ta'anii wangeela lallabna jedhu nu gidduutti jiruun nurkaa badeera. Guruuppiin kun asii achi rukuta, guruuppiin sun achi as rukuta. Gidduutti akka rukutamnu tuubeennu tokkoffaa irratti ana jammarani kunoo guruuppiin kun gareen kun wangeelan deeggarraa gareen deeggarru yeroo isiniin jennu jaallannee miti. Tokkoffaa irratti ana rukutanii borimmoo ijoollee miidiyaa irraa jara naftu wanti garee kanan deeggarre garee sana biraa nagaan qabu, wanti garee sana deeggarre garee kana biraa nagaan qabu. Kun akka kiristaanummaatti seerriin jiru namni kana nurraa dubbatan jiru isa jedhuun gaaffii qaba yoo dandeessan falanuu kaakan. Qeessi nagaanis niifa ta'u. Ameen hunduma keenyaaf haa ta'u Mubaarak dubbadhee ba'uuf hin jedha sa'aatiin bishaanatti ka'ee jira. Deebitanii dubbattu. Ani waan tokkoon dubbadha sagalee Waaqayyoo irraanii iddoo tokko dubbiseenii yaaduma gabaabaa dubbadha. Qalbiin akkana hordoftan. Qolaasaayis boqonnaanii 2 lakkoofsi 6-7 macaafa qulqulluun akkana jedha. Pirezidaanti Maammee ulfaadhu baga nagaan dhuftee gaanaan dubbisaa na dhaggeessitaniiruun abdii qabaa. Egaa Kiristoos Yesuus gooftichaa akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaati amantiitti dhaabama jedha macaafa qulqulluun. Egaa pirezidaanti Nawuf Kalchichaa waan abboof jechuuf hin haasaa. Maalifini kana dubbadhaa aweekoo biyyi lafaa kuni biyyuma lafaati. Namoonni fedhii mataa isaanii qabu. Fedhii mataa isaanii qabu. Namoonni miira ofii isaanii galmaan gaachuu barbaadan jiraachuu danda'u. Kiristaanummaan akka sila Abomuwaas dubbatee kiristaanummaan jireenya dhuunfaa kiristaanummaan lubbuu keenyaaf jennee Kiristoositti kadhamannedha. Kiristaanummaan Kiristoos duukaa bu'uudhaa jennee lubbuu keenya Kiristoositti kennannee jireenya Kiristoos nu qajeelfama dubbii Waaqayyoo irraa akka jiraannuufidha. Kiristaanummaan kanadha. Kiristaanummaan Kiristoos fakkaachuudha. Kiristaanummaan waan garee tokko uumnee goonu miti gama gareetti yoo ta'e. Haa ta'u garuu namoonni akka walii galanitti afaaniin ta'uu danda'a, naannoodhaan ta'uu danda'a. Walitti gurmaa'anii gartuu tokko ta'anii waan ta'e hojjechuu hin danda'u yookaan waliin hojjechuu hin danda'u. Kun garee uummachuu isaanii yookaan garee tokko ta'uu isaa cubbuudha jechuu koo miti. Haa ta'u garuu wanti har'as haalamuu hin qabne fedhiin nuti garee tokko uumnuuf, fedhiin nuti garee tokko ijaarruuf tiimii ta'e tokko taanee waan ta'e fedhii garaa keenyaa dabarfachuuf yoo ta'e baay'ee dogongora guddaadha. Kun wangeelas miti. Anammas kanan jedhu Kiristoosii isa itti amanne duuka haa jiraannu. Awwaleedhaan kanan jedhuani Kiristoosii isa kaleessa otoo namni kam dhugaasii hin ba'in itti dhufte sana abdataa laaltee dhufte miti, karaa laaltee dhufte miti, sanbadii nama ta'e ilaaltee moodela godhattee dhufte otoo hin taane ofiidhuma isaatii sitti mul'atee Waaqayyoo gara ofiisaatti si waamee jireenya Waaqayyoo keessa jiraachisuu barbaade sagantaa Waaqayyoo si qabu isatu beeka. Namni gurmaa'ee sin buusu, namni gurmaa'ee sin baasu dhaga'amaa jira yoo ta'e abbaan tokko natti maammee pirezidaantiitu qabee haa ta'u neetwoorkiitu qabamee jira haa ta'u natti dhaga'amaa raasaasa. Okay. Haa ta'u. Innaa maal isin jechuu barbaadanii Mubaarak isa irra jira akka carraa namni hojii wangeelaa kanatti hojjetu karaa asirra jira.
an akka luba tokkootti adaraa waaqayyooti nammayyuu kanan isinitti haasa'uutii barbaadu miidiyaa kanarraa baay'een keessan beektu waanan dubbadhee dhumarratti miidiyaa kana gargar kuteef jechuudha. Miidiyaa kana ani fuula tiiktaakitti kanan dhufee fi dhugaa dubbii waaqayyoo dubbachuudhaaf wangeela lallabuudhaaf walii kadhachuudhaaf wal jajjabeessuudhaaf malee waan tokko showuu kama asirratti agarsiisus hin barbaadus godhees hin beeku. Na taajjabuus dandeessu viidiyoo koo jalas galtanii ilaaluu dandeessu haa ta'u ani fooloo baay'ee argachuufis miti. Abbaan barbaadan ammayyuu namni fooloo narraa qabu kaafachuu hin danda'a. An tarii gaaf tokko dhaloonni tokko itti fayyadamuu danda'a jedhee waan hin shakku asirratti poosti nan godha. Qoosaa qabu viidiyoo koorraa faarfannaadhaan alatti dubbii waaqayyootiin alatti. Kanaafi an ammayyuu kanan isinitti jiru waaqa sodaadha. Waaqa sodaadha. Warri karaa kamiyyuu hojjedha. Wangeelli kun karaa tokkos karaa biraas hin lallabamaadha macaafni qulqulluun. Wangeelli kuni shamataa miti biyya. Wangeelli kuni wangeela ittiin badhaadhuuf jennee itti amanne miti. Wangeela kana lubbuuf jennee itti amanne miti. Gara jireenya bara baraatti nama waamuudhaaf malee kan lallabnu asirratti beekamtii tokko argannee abbaa abaluu haadha abaluu ilma akkasii beekaa akkasii jedhamuudhaaf miti. Falaasama garaagaraa finnee dhaloota kana burjaajessuuf gaarii natti hin fakkaatu. Abbootiin keenya kaleessa falaasama fidanii lallaban miti. Wangeela jiraatanii lallaban. Wangeela kana jiraatanii lallaban. Wangeela abbootiin keenya jiraatanii lallaban kana jiraannee lallabnu. Jiraannee lallabnu. Namoonni jedhamu gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa gara tulluutti baasee gaafa gorsee wangeela Maatewos boqonnaa 5:16 irratti isiniif biyya lafaati isinii akkas ergii jedheenii booddee namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina akka kennanii fi ifni keessa yeroo hundumaa akkuma kanatti haa ifu. Akkuma kanatti haa ifu. Kanaafi